ጥርሳችሁን ስትቦርሹ ድዳችሁ ይደማል እንዴ? እየደማ ከሆነ መቦረሻችሁን ሳታቆሙ እነዚህን ጠቃሚ የሆኑ ቲፖችን ልንገራችሁ። አንደኛው የጥርስ ብሩሻችሁን አስተካክሉ። ሃርድ የሆነ ጥርስ ብሩሽ እየተጠቀማችሁ ከሆነ ወደ ሶፍት ወይም ሚዲየም የሆነ ጥርስ ብሩሽ መቀየር ይኖርባችኋል። ሌላው የጥርስ ሳሙና ምርጫችሁን አስተካክሉ። ለድድ ማበጥ እንዲሁም መድማት ጠቃሚ የሆኑ የጥርስ ሳሙናዎችን ልክ እንደ ፓራዶንታክስ የጥርስ ሳሙና ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ሌላው የቫይታሚን ሲ እጥረት ካለብን በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ምግቦችን አዘውትሮ መመገብ። በመጨረሻም ቤታችን ውስጥ በቀላሉ ፈልቶ በቀዘቀዘ የአረንጓዴ ሻይ ወይንም ለብ ባለ ውሃና ጨው በመግመጥመጥ የድድ መድማትን፣ ማበጥን እንዲሁም መቁሰልን በቀላሉ መከላከል እንችላለን። በጥርስና በአፍ ዙሪያ እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቲፖች እንዲደርሳችሁ ቤተሰብ መሆንና የእርሱ እናመሰግናለን። Erga ilkaanii dhiiguu kan jedhu laallarra. Akkuma beektan egaa namoonni hedduun yeroo ta'etti ergi ilkaanii isaanii ni dhiigaa. Namoota 10 keessaa namni 6 yeroo gaafatamu ilkaan koo yeroo ta'etti dhiigaa ture ergi isaa jedhee hima. Ergi yookaan foon ilkaanii. Mee kana maaltu fidaa? Furmaanni maal kan jedhu immoo waliin haa ilaallu. Chaanalii kana haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun waan adda addaa irraa argadhaan jira waa'ee fayyaa. Jalqaba dhiiguu erga ilkaanii maaltu fidaa kan jedhu haa ilaallu. Ergi ilkaan keenya akka dhiiguuf wantoota nu saaxilan keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa kulkuluu ergaadha. Yookaan infekshinii godhachuu ergaa gingivitis seenu. Ergi kulkulee ni diimataa, xiqqoo dhiitaa, yoo rigatan ammoo salphaatti dhiiga. Kun ammoo eegumsa ilkaanii gahaa ta'e namoota ilkaan isaaniif hin goone biratti baay'inaan mudata. Kan ofirraa hambisuuf egaa ilkaan keenya yeroo yerootti qulqulleeffachuu barbaada. Inni lammaffaan ilkaan yeroo rigatan yoo kan baay'ee humnaan rigan ta'e ergi fayyaan illee dhiiguu danda'a. Too hard brushing jedhaman kun humnaan jabeessanii ilkaan rigachuu yeroo kana ergi dhiiguu danda'a jechuudha. My gums bleed. I just have really sensitive gums. This is not good though. That's not normal. Well, it is normal sometimes. I mean, I see a ton of people with bleeding gums, but why is hers different? Well, you see, normally when someone has bleeding gums, it's because they have gingivitis. They're not brushing, they're not flossing, plaque and gunk get up in there and start to irritate the gum tissue. Then whenever you go to brush or floss, it starts to bleed in that area because you're actually aggravating and removing all the nastiness that's in your teeth. Now, normally from there, we would tell you just to keep brushing, and then eventually your gums would tighten up, the inflammation would go away, and voila, your gums will stop. Namoota dhibee sukkaaraa qabanidha. Dhibee sukkaaraa qabaachuun kanaaf nama saaxila jechuudha. Namoonni dhibee sukkaaraa qaban carraan ilkaan isaanii dhiiguu ol ka'aadha. Carraan irgi isaanii kulkulee madaa'ee dhiiguu ol ka'aadha. Akkasumas irgi isaanii kulkulee madaa'ee dhiiguu qofa osoo hin ta'in carraan dafee fayyuu isaallee kanneen kaanirra ol ka'aadha. Kanaaf irgi isaanii yeroo dheeraa dhiiguu danda'a dhibee sukkaaraa qabaachuun. Gara biraan dubartoota ulfaadha. Yeroo ulfaa dubartoonni ulfis akkasuma carraan kulkuluu ergaa kan gingivitis kan jedhamu qabaachuu isaanii ol ka'aa waan ta'eef ilkaan isaanii salphaatti dhiiguu danda'a. Gara biraan immoo hir'ina vaayitaamin C. Yoo vaayitaamin C qaama keessaa hir'ate ergi diimatee dhiita'ee ni dhiiga. Gara biroon immoo hanqina vaayitaamin K. Hir'ina vaayitaamin K. Vaayitaamin K dhiigni akka ittisu taasisuu keessatti gahee olaanaa qaba. Kanaaf namoonni hanqina yookaan hir'ina vaayitaamin K qaban qaamni isaanii salphaatti dhiiga. Qaama isaanii keessaas tokko erga jechuudha. Gara biraanis akkasuma dhiiga keessaa seelii pilaatileet kan jedhamu kan akka dhiigni dafee kan taru yookaan akka qaamni keenya dhiigni ittisu yoo hir'ate. Kunis dhukkuboota gosa adda addaadhaan dhufuu danda'a. Inni kunis egaa ilkaaniin dabalata qaamni keenya bakka adda addaa akka dhiiguuf nu saaxiluu danda'a. Akkasumas qorichoota dhukkuba biraaf kennaman kanneen dhiiga qallisanidha. Dhiigni yoo kan tareef fakkeenyaaf qorichoonni tokko kan kennaman kanneen akka aspiriinii, warfaarinii fa'aa jedhaman namni sun kana fudhataa jira taanaan akka namni sun dhiigu taasisuu danda'a. Dhiigni kun immoo bakka adda addaas dabalatee erga dabalachuu danda'a jechuudha. This is what you're going to do for bleeding gums. I'm Dr. Ellie, and you have the power to heal your own teeth. If you brush your teeth and they bleed or appear to bleed, it is actually your gums, of course, that are bleeding, most likely. And if you have bleeding gums, you've got to do something about it quickly. You have to brush them more. It's that simple. Usually it's because they're irritated by plaque, which is accumulated on the tooth right next door to them. So you have to brush that tooth, and you have to brush all around it. You probably have to go out and buy some new toothbrushes because there's a good chance your toothbrush is soft and soggy, maybe infected itself, the toothbrush. So go out, get yourself 2 decent new toothbrushes, not too soft, and brush that area.
Now, of course, I would recommend my Complete Mouth Care system, which is a bunch of different things, but at least get brushing, use a good toothpaste, and I would suggest definitely use some xylitol because that will stop plaque forming. A little bit of xylitol at the end of every meal, 5 times a day, and you will soon stop plaque forming on your tooth and you shouldn't see bleeding gums ever again. Gara furmaataa dhanne namni ilbisaa dhiigee sarakisa tokko kan gochuu qabu jalqaba qulqullina afaanii eeggachuu. Guyyaatti yeroo 2 ilkaan rigachuu. Akkasumas ilkaan qofa sun ta'in wanta ilkaan isaa gidduutti hafellee baasuun infekshinii erga ilkaanii hir'isuudhaan akka isaan dhibee kanarraa bilisa ta'an taasisa. Garbiraan shaayii magariisa. Shaayiin magariisa yeroo hunda dhuguun madaa'uu ergaa hir'isaa akkasumas baakteeriyaa dhabamsiisaa. Kun immoo erga dhiiguu hir'isa. Garbiroon vaayitaamin C fi vaayitaamin K. Wantoota vaayitaamin C fi vaayitaamin K qaban nyaachuun akka erga hin dhiigne taasisa. Wantoonni kun ittisoo qaamaa cimsuun infekshiniin erga ilkaanii akka hir'atu taasisu. Fakkeenyaaf zayituunaa, loomii, burtukaana, qaaraa fi raafuu fa'aa yeroo yerootti nyaachuun kana ni hir'isa. Today I want to talk a little bit about bleeding gums and what you can do at home to help treat them. First thing that you have to do is you have to do a really good job with your home care. Brushing and flossing is critical. You can also use stuff at home like salt and baking soda. You can either put a little bit of a concoction right on a toothbrush and brush it around your teeth and your gums. That can help reduce the swelling that you have around your gum. Another thing that you can use is hydrogen peroxide and rinses with hydrogen peroxide. And finally, what we really like to see, coming in and seeing a periodontist to help treat you professionally if you continue to see the bleed. Inni garbiraan immoo bishaan ashaboon lulluqachuudha. Ashaboo walakkaa maankaa bishaan burcuqqoo tokkotti daballee bishaan xiqqoo aatti burcuqqoo tokkotti daballee waliin bulbuluun afaan keenya yeroo yerootti ittiin sirriitti lulluqachuu. Akkasumas qurunfudii alanfachuudha. Qurunfudiin amala farra baakteeriyaa fi madaa hir'isuu waan qabuuf dhiiguu ilkaanii ni hir'isa. Kanaaf qurunfudii alanfachuu. Akkasumas aannan yookaan itittuu hedduminaan dhuguu. Aannan yookaan itittuun aannanii kaalsheemiin waan badhaadheef dhiiguu ergaa ni hir'isa. Sabni isaas ergaa ni jabeessa waan ta'eef. Akkasumas immoo mastiikaa yookaan hancaqqee ishee jennu mastiikaa kan sukkaara ittiin baay'inaan alanfachuu. Mastiikaa alanfachuun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa tokko dhiiguu erga ilkaanii hir'isuufi. Akkasumas yeroo ergi isaanii dhiiguu jirbii cabbiin tuquun irratti qabu. Jirbii xiqqoo ishee bishaan baay'ee dilallaa yookaan cabbii itti qabnee bakka dhiigu sanarratti gadi qabu. Akkasumas immoo dabalataanis jechuudha qorichoota dhiiga qallisan kanneen akka warfaarinii, aspiriinii fa'aa kana fudhataa irra taanaan ogeessa fayyaa mariisnee dhaabuu, tamboo xuuxuu dhaabuu fi kan kana fakkaatan taasisuun dhiiguu erga ilkaaniif furmaata. Yeroo kam ogeessa fayyaa bira deemuu qabnaa dhabni kaan? Ergi ilkaaniin dhiigee yoom kan ogeessa fayyaa bira deemuu qabnu kan jedhu. Yoo ergi keenya madaa'ee fi dhiita'e, ergi dhiiguu qofa osoo hin ta'in madaa'eera, diimateera, dhiita'eera yoo ta'e mana yaalaa deemuu qabna. Akkasumas ergi keenya dhiiguun dabalata ilkaan keenya dhukkuba yoo ta'e, dhukkubbii yoo qabaate, nyaatamuu ilkaanii yoo jiraate mana yaalaa deemuu qabna. Akkasumas yoo ergi keessan baay'ee dhiiga taanaan ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.